Akkam nagaa jirtu hordoftotaaf daawwattoota FIB kun qophii simboo aartiitii qophii simboo aartii keenya har'aadhaan immoo keessummaa isinii qabadhee dhufeera. Keessummichi eenyu kan jedhuuf ammaaf ganamuun biraan jiru. Garuu yeroo daqiiqaa muraasa booda immoo eenyu akka ta'anii barra mee walumaan eessa jiru laata? Waramanae oh Isenina sila jabana corona eenyu walamana uga waqa kana keessumaa jallatu injaalanna nuti argaa itoon taa'in dura bakka teessanitti gaa baratu kan corona ani qaba ayyu mee ofuma ati mo keessumaa jallachuu keessumaa jallachuu nete kaadu dimu keessumaa jallachuu dhufa boarsiti Oto ala olinsene alkolina maflati tinini alkolina bifti oh that's it baka dide taken dide sitae sirri ela yoro alkol ga dibatan namoni began ela kasla garte amma dibate sirri dibata ke dibata kana burde maayatu bitat himba injirtu la waachi badde Koronaan kana fakkeetti balleessu rajala balleessu waan ta'eef iyyuu mee baga nagaan dhuftan baga nagaan dhufe ani garuu galatoo min jedhan eegaan ture gaate maal hojii marrate baay'een isin eegaa ture garuu sa'aatiidhaan argamuu dhabu keessan garuu himuun barbaada nu sa'aatiin kabanya garuu al tokko maal seetete jiru magaalaa Finfinnee kana keessatti akka yaaddetti bakka yaadde ga'uu dandeessu. Kanaaf sigalee taaksiin immoo akka durii nama guutuun feetu waan ta'eef nama xiqqaate. Kan beektaa yeroo baay'ee kabajna nuti yeroo ni kabajna yeroo tu baay'ee nu kabajaa jiru amma. Yeroo nama waan beektaa taan kun addunyaan kun yeroo isheen biitti maal inni barsuutti kaatu nuti gana Korollaa bituuf jennaan. Korollaa bituuf jettanu Koronaan. Utuu Korollaa inni Koronaan immoo nurra ba'e malee. Abdina kanaaf tu ka xinno shee beta takkeen isi xinno na deedee gura dhabe qoduma dubbii lafa jennu as geessan hundaafuu yeroo rakkisaa akkasitti yamamoo taatanii istiidiyootti waan argamtaniif guddaa galatooma asbaayii nu jiraadhu galatooma garuu gaafiin koonni jalqabaa kan ta'u eessuma wal argattanii eessuma walitti baatan afuura jedhu akkam seete jechiga wanta ta'u mara wanta hojjetamu maraa fi akka ta'anii maraa fi wanta borta'u namni qofti murteessuu hin danda'u akka yaadutti miti reebze akka yaadutti tun taane wanta ti yaaddee fi wanta ti ta'uu barbaaddu keessatti immoo waaqayyo jira waan ta'eef uumaan jira akkuma jarraa mara barumsaa turre mara barumsaa sanumatti wal barre achi boodee waliin yeroo baay'ee beektaati wanti wal fakkaatu wal barbaada yeroo baay'ee immoo wanti wal fakkaatus waliin argatan afuu danda'a kanaafu akkuma carraa waaqayyootu walitti nu fidee jechuun barbaade waaqayyootu walitti nu fidee achi boodee waaqayyoo waan inni nu godhe keessaati anaaf takkeen gaafa preparaatorii seennu barattoota jajjaboo keessaa tokko turre gaa of jajjaabtuu hin taane yeroo sana kunis jajjaboo turre kilaasii tokko galleen sooshaal saayinsii wajjin seenne yeroo sana baay'ee jechuun akka ammaa kanatti aartii waliin beennu garuu wal bira teenyee baay'ee wal jaalna turre. Gidduutti takkee wajjin manni barumsaa addaan nu baase kolleejjiin jechuudha yuunivarsiitii akkatti babbaane. Achii ka'e egaa naannessee waaqayyo nu fiduu ani kaayyoon xiyyaa akka weellisaa ta'u abdiin qaba yeroo maan ijoollummaa kootu jechuudha nan bareessa waan ta'eef. Sana booddee yeroo dhufnee naannofnee takkee wajjin walitti deebinu naannofnee aanatuun hin beekina gara koomeedii gale. Tom Beekin. Takkeen koomedii hojjetee yaadame atileetiksii mataa. Koomedii wanti jedhamu iyyuu yeroo sana. Koomedii jedhamu lakkamsee. Haala bakka naannoo turreetu jechuudha. Environmentiin al tokko wanta dhiibbaa sirratti godhu qaba beektaa. Sirba kana utuu dhumas waan urjii samiirraa gadi buustee iyyuu. Sagaleen kee kiilolee ta'uu dhiisuu keessa darbe utuma akka liid gitaarii ta'e iyyuu namni si fudhatu muraasa beektaa. Yeroo ana Buzee walitti intini dhufnee sana jechuudha. Naannoo keenyatti wanti amantaadhaan wal qabate jechuudha beektaa godina Wallagga lixaatti. Kiisin lamaan iyyuu Wallaggatti dhalattan. Aartii guddisuu keessatti hospitaala jechuun manatti bitee jechuudha. Achi
dabaree awusootu jira awusoo jorgoolal. Ani yeroo muraasaaf achi keessa ture. Waaqayyoon kadhadha ture beektaa baay'isee gaafa sana. Maal jettee? Amma wanti ciccimaatu jira gara goodaa beektaa gara godinaafaa gara aanaafaa gara maaloo waan deemtee wanti ciccimaatu jira wanti ciccimaan sun garuu hin ba'u akka guutuu Oromiyaatti hin ba'u wanti ol ba'u hin jiru karaanii nama ol baasu hin jiru. Gareen achi keessa jiru suni ciccimaan namoonni sagalee ajaa'ibaa waggoota hedduu hojjetanii achi jiru. Kanaaf dhaloota haaraa simachuudhaaf namoonni baay'een akka dhaqee wanta sana hojjetuu fi atiraakti nama godhu nama hawwatu. Kanaaf haala hamilee namaan laanneedha jechuudha. Buzeen achi keessa na dursee gara kutaa saddeetii jalqabee. Buzeen si dursee hangafa keetii jechuudha. Buzeen na dursee jedhee. Jechuun yeroo sana keessa haalli umurii na dursa. Waggaa tokko taatullee waggaa lama taatullee waggaa sadii taatullee. Afur shan taatullee. Garuu gaagaa jechuun asirratti hin deemina. Gaagaa gaafannaan. Beektaati umurii ijoollee baadiyyaa sirriitti baruun nama rakkisa. Nama rakkisa. Kabajinee hin beeknu barreessanii kabajatu ture. Amma maal seetee ani awusoo keessaa tooftaan akka itti seenee ani gumii faraayittii irraan ka'e ijoollummaa kiyya irraan ka'e. Ijoollummaa kiyyaan kan dura dubbachaa ture waan ta'eef sanarraa dhufeetan hawwisoo jorgoo walal godee wal galixaa jechuudha. Achirra yeroon seenu diraamaa kana nan barreessaa nan laadhaaf ijoolleedhaa fi shubbisan immoo akka waan hin barre mormi koo beektaa qannoo wayitee. Sirriitti sagalee Alangii wayii kana beektaa qannoo. Kanaaf yuunivarsiitii ga'ee afaan foreign language literature waan hin baradhee dhufeef immoo aadaa fi turizimiitti deebi'ee leenjisaa tiyaatiraaf ogbarruu ta'ee hawwisoottis walitti qabuutti kee jechuudha bara 2006 miti. 5 2005 akka carraalee yaadatu badhaasa wayii tokko fudhatte. Yeroo dhufee yuunivarsiitii kuma lamaa fi badhaasa tokko afurii yeroo dhufte. Irra caalaa namarraa dhugaa ba'an ture waan biratti. Itti dabalaan immoo kan itti barsiisaa turtee jedhan. kuma lamaa fi jaala. I'm a teacher. I'm a teacher. I have to read for about 3 months. Gaafa isin barsiistanii namni ta'e immoo faarfata jedhan. Yeroo kana faarfata amma faarfata. Akkasumatti walitti dhufne gara gudunfuutti siif na dubbii gala. Achi yeroo baay'ee beektaa namni aartii yeroo hojjetu wanti Buzeen hojjetu na ajaa'iba. Buzee amma ana caalaa namni biraa beeka dhee yaaduun. Si galee miti? Wanti inni barreessu, wanti inni hojjetu na ajaa'iba. Humna nama oli, humna sammuu koo ol natti ta'a. Ani immoo ololoo barreessee waan adda addaa hojjedhee immoo wanti inni hojjedhu immoo inni immoo gaariidha ajaa'iba naan jedha jechuudha. Si galee miti? Akka itti kana booddee immoo maaliif wal faanaan hojjennu waan wal fakkaatu hojjenna waan ta'eef maaliif wal faanaan hojjennu? Maal beektaa wal faana hojjechuun humna qaba. Wal faana jechuun tokkummaa wanti jedhamu beektaa ganaa uummata miliyoona 51 gochuu caalaa jalqaba atumtuu tokko ta'uu qabda ofii kee tokko ta'uu jechuun ilaalchumti itti qabdu qajeelaa fi gaarii ta'ee atimti nama jabaa nama yeroo hundumaa waan gaarii yaaduu fi namoota biroofis akkasuma waan gaarii yaaduu fi yaada qajeelaa namaaf qabu taanaan ati tokko taate jechuudha. Achi booddee nama sanallee otoo manni qajeelaa min ta'eyyuu otoo ana hamaa ta'eyyuu Buzeen gara qajeelinaatti na fiduu danda'a jechuudha gara poozitiiviitti. Waliin hojjechuuf waliin jiraachuuf waliin fayyadamuun beektaan kaalkuleeshinii cimtuudha dubbii cimtuudha. Kanadha rakkoon addunyaa kanaa inni cimaa dheedhee yaadame waliin hojjechuun humna qabamu. Akkasuma akkuma nama jedhe. Yaada wal fakkaataa qabu. Takkee jechuun duriilee onni makoroo waan jiru sitti maqaa. Takkee walaloo inni barreessu jechuun ani waanuma jedhu dhaba sii galee akka mucaa dhabaatti ilaala jechuun sagalee isaa kana maal isaa hojii isaa barreeffama isaa machuur nama ta'e kana. Amma wanni sirriin dhufte wajjiniin gara usoo tokkotti dhufuun wal arguu danda'uun keenya waan gaarii ture dhufu. Sana booddee gaafa taa'ee takkee sirba namaa isa ta'u faarfannaa isa ta'uti jedhu gurra keessa jalqaba garuu faarfannaadhaan dhageesse. Faarfannaadhaan dhagee. Maaliise? Anis faarfataan ture barra jedhe rakkoon qabu isa tokko. Namni achumaaf yaadni kanaafiyyuu sanatu nu jabeesse. Arrallee wantani carraa kanatti argachuu keenyatti gammadu namoonni gati miidiyaa tokko irraa amma haalli yeroodha daangessan miti takki. Amma feesbuukaan gaafa qophaa kootti na argan uummanni gammadu baay'ee rifatu. Isa na gaafatu isa immoo naan na gaafatu. Wal biraan dhaabatan jechuudha. Inni akka ijoollee keenya kanaa jechuudha wal biraa maala biluu isa bu'ee. Wal mafaan illee bareeddu. Akka nummoo wajjin jirra ammallee si galeera. Gorsaa koo itti kee. Kun beektaa namni tokko qophaa isaa beekumsa guutuun ta'u. Waan dhibba beektee dhibba sana hunda sana beeka wetti qaawwitee jirti. Qaawwa sana qilleessa sidha.
Eeyyuu targaa isa targaa. Gwaddanya hiriyaa keetu argaa hiriyaadhaan. Kan saammalatu argamee ture. Wal sirreessaa wal qajeelchaa. Amma dhufnee gaa takkeen kallattiin barbaaduun muuziqaa keessas nu dhufnee irraa gallee irraa sirbaas jirra takkeen nama nagamachiisuu bira darbee waan wanta yeroo wallaaluutu jira amma sirboota gidduun babaan dura hin ta'e sanaan dura sagalteetti waan taateef. Kanaaf hojiin keenya keetti milkaa'ina godhate tokkummaan keenya cimeeti. Ammas fuulduraafis karoora hanga addunyaa kana waggaa 2000faadhaaf. Amma addunyaan naannoo. Karoora waggaa 2000. Addunyaa rakkoo keessa jirti. Isinitti hafuure? Amma moo namni yeroo Ameerikaatti qoturaan jedhee nan jaallatu jechuudha. Nama haaloo sirraa qabu. Asooyaa anis fedhii akkasiin qabu. Kana. Yeroo nu waamuuf yeroo addunyaa naannoo qabnutti naannoofne waan ta'eef. Nama haaloo sirraa qabu tamma Ameerikaa kootti sin jedha jechuudha. Mee akkamii koronaan kun maali sin godhaa jirti akkamitti ofirratti isaa jirtu kanarratti amma gaafa dhuftan. Koronaa kana dafnee itti duulle nus gaafuma koronaan addunyaatti duultu nus dafnee itti duulle wantichi immoo baay'ee nama sodaachisa dhuguma nama sodaachisa kanaaf dafnee addunyaan quba qabdu namni tiiree amma informationiin guutuun addunyaan maalirra akka jirtu yerootti namni martuu bakka taa'u taa'ee hordofa waan ta'eef wanti addunyaan guutuu dhiphisaa jiru kun gara keenyatti yoo dhufe argitee mana keessa nu seena waan ta'eef yoo sabi kee hin jiraanne yoo uummati kee hin jiraanne uummata kee rakkoon ga'e waan ta'e immoo atis nagaan taatu gammachuus hin qabdu gammachuun keenya gammachuu Oromooti Oromoo gammannaan Oromoon fayyaa taanaan nus fayyaadha jechuudha. Kanaaf dafnee waanuma dandeenyu karama dandeenyu ariitiidhumaanii itti duulleerra. Itti duulaa jirtu. Dhimma koronaa irratti egaa ergaan qabdanii. Kolfaasoo barbaadu. Itti deemna. Lakki rakkoon qabu haaloo lamatti hin qabattu. Koronaa wal qabsiisee gaafa koronaan kun achii kee jedhan as ga'amuu hin ga'u wanni jedhu tokko shakkii kasii hin qabnuti. As ga'ee dhufee achuma fagoo yootu jiraate iyyuu akka inni nu bira hin geenyeef wanni namatti himtu waan bayeessa waan gaariidha waan qajeeltuudha fayyummaa kee eeggadhachuun badii hin qabdu. Isa kanaaf anaaf takkeenii asirratti odoo dorgommii koronaadhaaf warra sirba jedhamne an sirbaa afurin barreesse. Keettirmaadhe sadii. Kanan keettirmaadhe sadiidha. Kanan barreesse immoo afur. Walaloo beedaloo isaa jechuudha. Kan koronaa kana. Kan koronaa kana. Kana bira darbee yuutuubiitti feesbuukatti peejiidhaan wanti hojjetaa oolu waa sanaati. Uummata keessatti muudha. Baadiyyaa keessa illee gadi buunee torban kanaa ture. Kanaaf iyyuu uummanni keenya immoo agam of eeggataa jira. Nu of eeggannoo nuyi goonu harkanii dhiqanna. Shaashaa goonee harka keenya lalle. Afaan keenyatti immoo maaksii kan numa keewwan. Deebinee namatti hin siqannu. Nama tokkotti hin siqannu jechuun akkatti siqannu lammaa naafatii warraa fageenyi keenya miidiyeem ta'ee uummanni nu ilaalaa jira. Gadi yeroo baanus fakkeenyummaa namaaf ta'uuf cinatti immoo lubbuu makkootiif anumaaf anaaf manni koo akka manneef of eeggannoo gochaa jira. Uummanni immoo kamisa jedhuuf immoo gaaffii biraana gaafattee yaada gana. Koronaadhaaf ergaan qabdan yookiin immoo waa jedhan. Akka umriitti jalqabnuure buzeetti jalqabiin. Akka miindaatti miindaan keenya wal qixxeedha. Kanaafuu umuriidhaan haa ta'u kaa. Garuu miidhaa takkee kan nuti as keessa waraananii umurii coccooba lafatti dhiiganii. Haa ta'uti amma kana jedhee nu maal jennee nuuf hin galle laajoo nuuf hin galle laa koronaan chaayinaarraa kaate bidintiirraa Itoophiyaan baate koronaan namaan na'uu yoo of eegan qofa jalaa ba'u koronaan namaan na'uu yoo of eegan qofa jalaa ba'u biyyoonni waa hundaan warra hedduu guddatan koronaan nun qabduuf otumaa tuffatan koronaan siqachaa hundayyuu qaqqabee kunoo biyyi hedduun bakka waalchaa dhabee lakkisaa dhibeen of hin faalinaa qoosaatti hin ilaalinaa biyya keenya hin faalinaa lammii maaloo wal hubachiisa koronaattoo hin qoofnu dhiisaa lakkii maaloo wal hubachiisa koronaattoo hin qoosnu dhiisaa dhukkuba Ameerikaan dadhabdee Amerikaan dadhabdee Awurooppaan dadhabdee Tirampoo eegattee lakkii maaloo wal hubachiisa koronaattoo hin qoosnu dhiisaa. Dhiphuu osoo hin taane of gatu osoo hin taane akka moonu tokkummaan kaane abshaalummaan moonaa. Oromo harka dhiqachuu yoonaa. Abshaalummaan moonaa. Lammii koo maaksii godhachuu yoonaa. Abshaalummaan moonaa. Saba koo maaksii godhachuu yoonaa.
Shaalummaa moona Oromoo harka dhiqachuu yoona. Walirraa baqachuu baqachuu no. Baqachuu maatii godhachuu mana jiru kee mana cufachuu afaan cufachuu. Yoona. Egaa amma darbutti cufatu. Kama waan ta'eef dhimma lubbuuti waan ta'eef lamata deebii addunyaan kun beektaa namni takkaa na ta'e jiraata carraa kan lamata deebiin argatu waan ta'eef. Carraa kam? Carraa jiraachuu. Carraa jiraachuu ammatii feesbuukii kee abdeetii goota riistaartii goota. Jireenya garuu al tokko dabarraan hin jirtu. Baakaappii goota. Kanaafuu yaa sirbii keessan ammaas immoo kan egaa of eeggannoodha. Of eeggadha. Keekiyyaa na galateeffadha suma. Ayyaantummaa muunaa sirba maal kan ayyaantummaa irraa fudhattan. Ayyaantummaa muunaa sana harka dhiqachuu yoona. Kanuma lachuu gaa ergaadhuma isinis illee haa ergaadhuma sana ittiin dabarfattanii. Amma gaa deebiin dubbatu. Mana teenya sodaanne mana teenya sodaanne Param waanuma argannu nyaanne param bor arguu yoo jiraanne bariyoo fayyaa qabaanne manaa gadi hin bahin koronaan nama fixe anuuf sodaadhe baaqadhe mana lixe manaa gadi hin bahin koronaan nama fixe anuuf sodaadhe barraa darbu jedhee naan sodaa jalalite. Ay, sodaa. Maaliif sodaatan lubbuu miti? Maaliif nama sodaan hin jiru barree. Nama sodaan hin jiru. Maal jechuudha warra addunyaa bulchanuu warra maal hin bo'ani. Galtanii jechuudha isinis. Gallee. Garuu meesuma dhugaatu amma qaamumaan koronaan namatti dhufa ta'e maal gaafattaan? Anumu. Addunyaa kanaaf dhiifama godhiin jedha. Keessumattuu immoo manni keenya. Waan tokko gaafatta. Waan tokko gaafatta. Waan tokko itti gaafata. Ifamas ta'uu danda'a yoo sitti balleesses jechuu dandeessa. Lubbuma nama tokko iyyuu hin galaafatini bu'aa buufattu hin qabdu. Kanaafuu dhiisii jedha. Sittaaf. Buzee haa ta'u maal jettaan? Jeeraan jira beektaa immoo dhugumatti utuu deebiitti dhufa ta'e. Ituma akkasumatti qaama sitti dhufa ta'e. Maal obboleessa kun maaloo jedhaan natti fakkaata buzee gaafa. Maal jettaarree? Maaloo baacha dhufteen jedhaan. Haaloon jira. Haaloo sitti kuffate. Haaloo. Yoo haalumatti kuffateetti dhufe ani gaa wanta gaafadhu immoo wanta ittiin jedhu barbaadeeti. Waa gaafachuus dandeessaa ittiinis waama jettu waanuma tokko jettaan. Yookiin gaafattas kadhachuus ta'uu danda'a daraa kennan tuqiinne. Liistii keessa jiraanne gaafa. Warra karoorfatte keessa. Keessa jiraanne garuu onni eenaa. Jirta usin jedhe. Dambalii Senaa Tube barreesse jedhan. Daftee bira lufee dalloo. Dhufaan jira jechuun jechuun fayyuu danda'a waan ta'eef garuu dhufaan jiru. Garuu waaqayyoonis nan kadhadhaa bakka jibuutti maalan jedhare. Ani garuu waan majjeestan najjeesna uma ittanii see. Gaaffii gaafattaa beektee bara. Danda'amu qaba. Maal gaafattaa waa jechuun ammatu koronaan itti dhufee deeme maal gaafatta. Haloon irraa qabaan itti dhufee sirbitee tabbusee walaloo koo baay'ee bar sirbitee ati maalan si godhe mee naan jedhinna. Ani garuu liistii keessan jira dhiifama naa godhe jellee liistii keessa galmee keessa jira maqaan koo miinaa ilaanii dubbii geddaree bira darba. Telega daawwattoota keenya Buzeefi Takkee waliin turtii bareedaa taasisaa jirra. Egaa waltajjii Buzeefi Takkeen irra hin jirre inuu haga jedhamanitti nuunillee asii waltajjii dhufanii as istiidiyoo A5tti istiidiyoo keenya isaa isinillee egaa isin bashannansiisaa jiru. Mana keessan teessanii koronaarraa of eeggachaa turtii gaarii bashannana gaarii nu faana taasisaa simboon aartii akkuma itti fufetti jira jechuudha. Mana keessan hin taane warri mana hin qabne mana kiraayii like mana kiraayii ni amma kaffalchiisaan jirani barbarri mana kiraayii. Kaffalchiisaan jiran. Kan keessirraa fuudhanii. Sirakkisaa jiru jechuudha. Ani kaffalee gaa naannoo kan jeenaa walitti qabee kaffaliin ture. Lakki beektaan. Suma dhugumaati. Tiifiitti nu arganii dhufan nu argu waan ta'eef. Cimaadha kun waan guddaa qaba jedhanii. Garaan lama. Akkasii amma namni tiifiidhaan si argu taa'ee maal jedhaa jechuun dhugaa hundi isaayyuu akkuma nuyi beeknuuf gola aartii aartistiif dhiisna. Oromoof dhiisna kan Oromoo waan taaneef. Kanaaf mana kiraayiidhaan immoo dhufanii gaafa mataa qabatanii maaloo anoo isheen kana jiraadha wasiin jedhan garaa laafta waan taate. Reebee immoo maarkii gootee kaffaltaaf kamaal kan jedhamee maarkii gootee.
January February. Walumatti qabdee jechuudha. Kanaaf warri mana jala teessanis warri mana keessa teessanis warri teessuma teessanis warri hundi keessanii bakka jirtanitti F5 irra jirra. F5n guyyaa irraa Buzeefi Takkee isiniif fidee jira. Daraartuun kunoo akkuma agartan nuun walitti qabdee taarti. Kanaaf nu daawwadha isin jaalanna. Yeroo hundaa miidiyaa keessan irraa rimootii kana miidiyaa kana irraan kaasina F5 irra tole. Akeekkachiisa. Akeekkachiisa jalqabaati kuni. Miidiyaa F5 silumayyuu beektaati wanti isaan hojjetan ofuma isaanuu bareedaadha waan ta'eef akkuma dhalateen guddinni isaa umurii isaa malee fiigaara waan ta'eef isaan daawwachaa yeroo akka murii Buzee achuma taa'an jiru. Achuma turaan jiru. Yeroo hundumaa dadhabbii lama. Talemee aartiin Oromoo karaa koomeediidhaan jiru akkamitti ibsitu? Haala kamiin kan inni deemaa jiru ilaalcha akkamidha? Fuulduratti hoosii wanti yaaddan karaa aartii kanaadhaan jechuudha. Koomeediin hagam deemaa jira jettu aartii Oromoo keessatti? Bareeda miyaan gaggaabsee. Hangafuma irraan ka'a. Xinnoo beektaa teempoon koo baay'ee ho'aadha beektaa riitimii koo diddi dafee taasisaa waan ta'eef daddafee isaaf dabarsa. Aartiin Oromoo aartiin karaa koomeedii jiru yoo na gaafatte koomeedii hin jedhan Oromoon baacoo jedhu. Baacoo jechuunii fi koomeedii jechuun different waan garaa garaati. Top aartii keessatti sadarkaa aartiin qabu keessaa toppiin koomeediidha. Addunyaa har'aa keessatti nama kolfisiisuu miti nama boosisuutu salphata. Odooti rakkina haasa'utti kaate namni si'a nama imimmaan buusu dafee sii boo'a. Dafee nama jechuun si milkata. Koomeedii wanni jedhamu kun maaliif koomeedii inni waamna nuti beektaa amma anaafati wal taane. Koomeedii jechuun amma qoosaa jechuun qoosaan qoosaadha. Jook jedhamu Ingiliffaani. Baacoo jechuun innis akkuma sana jookii wajjin qabateeti. Taphoonni jiru waan short play kan ta'an. Koomeedii kan jedhu garuu of danda'eeti. Koomeediin tiraajeedii wajjin wal makatee jiru jira. Gaddas ibsachaa namas kolfisiisaa tiraajeedii koomeedii kan jedhu jira miti. Isa kanaaf aartii kana akka addunyaa kanatti adeemsisuudhaaf nuti humni keenya wanna hanqina qabnu hin qabnu. Kanaafiyyuu nuti adeemsaa jirra. Gama sirbaanis finnee dhufneerra. Duraan sirba namootaa fuudhee koppii goonee akkuma dhaggeeffattee ittiin sirbaa turre. Amma garuu uumneetuma nurkaa fudhatanii warri humna isaa qaban kaapitaala isaa qaban nurkaa fudhatanii salaamne indeeneetti sirbaniiru. Sana takkeetu barreesse. Fayyaadha. Nagaadha. Fayyaadha. Takkeetu barreesse. Nagaadha. Mee yaadachiise. Hundasaa yaadatu. Yaadadhu akka maal irratti seete amma namoonni baay'een yeroo baay'ee beektaati namni quba namatti qaba. Otoo xurii ofiisaarraa rakkina ofiisaa badii ofiisaarraa kan namaatti quba qaba. Ofiisaa fakkeenyaaf waltajjii keessa godhatte walga'iifaa keessatti mooraa isaa keessaa mana isaa keessaa hattuutu jira. Dhaqee walga'ii keessa taa'ee waa'ee hattuu haasa'a. Sigalee? Obboleessi isaa hattuudha bara. Obboleessi isaa hattuudha. Waa'ee fira dhiigaas fira isaa keessaa tokko hattuudha. Maaliif waa'ee nannaa kun nurraa dhaabbanne seera nuun kabachiistanii isin akkamumatti yoom waa'ee hannaa kun nurraa dhaabbata kan jettu namtichatti nagaadha. Nagaadha. Atumtu nagaadha. Ati ni dheengaddaa. Mata duree akkas akkasiitti. Namtichi ni dheengaddaa harka kee ol baaftee walga'ii keessatti olaantummaan seeraa nuuf haa kabajamu jechuudhaan gaafatte yeroo inni hanna haatu obboleessa kee maaloon iyyuu ragaadha. Ammati mana yaala laxxeettaa sammuun kee iyyuu nagaadha. Fayyaadha. Garuu namoonni amma akkamitti ilaalanii isin ta'aati akkas godhaa isin jedhu beektaa ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan jibbu keessaa jiru. Maaltu maal hojjeta? Eenyutu eenyuun deeggaree warri kanaan sirba sanaan beekaman baay'ee feemas ta'an sun maaliin jedhanii Ingiliffa isaan maaltu akka isaan sana hojjetan godhe biizineesii duuba jira. Sigiraa ergoo nuti amma kwaalitii akka addunyaa kanatti hojjechuu barbaadaa irra ammallee dhiyootti kan agartu ni jira. Inuma geenya uummata kana birachuu waan taaneef garuu deeggarsa nu bu'uudhaan jiruuf kanaafiyyuu aartiin keenya nurkatti qabbanooftee taa'uu ishee dhimma biizineesaati. Waltajjiisii waamuudhaaf yoo sirbaaf 100 yookiin 50 60 baajata qabate koomeediidhaaf 15,000 15,000 qabate. Inni gaa guddaadha hin du'e kaffalee baajata isaa duraa dhume koomeedii jechuudha. Garuu ergaa dabarsu immoo sistemni irraa argaa jirta amma. So vaaliyoon biyyi keenya wayiif laattu nama beekaadhaaf laattu nullee beekaa ta'uu baannu warra dadhabbii hojjetaniif laattu biyyi kun seera ittiin bulmaataa kana utuun biyya kana guyyaa sadii
bulchinaa jedhanii mamii sirreessi maal kana beektaa warra hojjetuu fi warri jiraatu gargari wal warri raafa nyaatuu fi warra hojjetu garaa gara biyya kana keessatti. Namoonni kallattii dhugaadhaan haqa garaa isaa irraa hojjetanii aktariidha. Aktarii jechuun beektaa aktarii fiilmii keessatti hin hidhamaa, hin falaxamaa, hin kufaa, hin kaa, lubbuun keessaa hin baatu, hin dhiiga. Ka'eedhuma dhugaasaa akkasii. Amma maal beektaa fakkeessuu fi amma yerootti gaaffii kana na gaafattu na dhukkubanaan. Yeroo isin jedhu mudannoo baay'ee qabna. Waan amma dubbachuu hin dandeenye baay'ee qabna. Gara siyaasaatti nan waan siyaasa keessa jiru. Yeroo isin jedhu siyaasa keessaa sala ta'uu hin dandeessu. Waanuma taasisuuf ta'ee waan tokko jettillee garuu siyaasaatti argifte maaliif beektaati akkaataa nuti biyyi kun itti jirtuu fi itti ijaaramte seexanootatu walgahii taa'ee ijaarrate waaqayyoon haa fadhiisu. Namoota gaarii fi qajeelaa fi ilaalcha dhugaa qabanii ni dararti biyyi kun. Siigalee warra duukaa taa'ee farshoo dhuguu barbaadde warra teessee waliin jookaa wanti tokko jirtu ni afaan ijoo dargagge dubbii jookaa kollii waan goe jedhamu hojii hojjechuu fi bakka ati yoo maabara wayii waldaa wayii tokko keessa jiraattee garee wayii qabattee afarsuu qabda. Yoo akkas ta'e gaariidha. Noormaalii ofii keetiif jiraachuu dandeessa. Garuu kallattiidhumaan waan uummanni Oromoo kan argite maantu sitti dhufa beektaa Oromoo kana gaafa laaltu tapbii namoonni muraasii fi haalli hin taane keessatti taphatamuu fi qulqulluu Oromoon armeen keenya abbaan keenya eessumni keenya akkitti Oromoon kaabaa kibbaa ba'aa lixaa gara barbaadde dhaqe godina barbaadde dhaqe itti nagaan sii kennuu fi jireenyi inni jiraatuu fi qulqullummaan isaa fi jaalalli inni namaa kennu orijinaala qulqulluudha. Siigalee waan ajaa'ibaati. Garuu gaafa dubbiin dhuftee gaafa maal gootaa miti. Afaan koottaa muka shantee dhufee. Afaan koottaa kanaaf akkasi. Gara yaada lamaffaatti yeroo dhufnu akkuma mata keenya jedhee rakkoon biyya keenya jiru waan hin beeknee fi waan gochuu hin dandeenye karoorsuu fi waan hin karoorsine hojjechuu fi waan jedhu fakkaachuu dadhabuu ta'uu dadhabuu jechuudha. Weellisaan diraamaa nama hojjetu miti. Diraamaa jechuun kaaraakterii gadhee jiramanii diraamaa keessa. Hattuu hamattuu ta'ee itti naqee inaaftuu ta'ee hojjeta. Kaaraakterii diraamaa keessa jiru namicha ibsu. Karaktera miti take. Namicha ibsu. Maaliif inni kun hattuudha inni kun nama gaarii namni sun gaarii ta'uu isaan danda'a. Weellisaan garuu komeediyaaniin garuu wanta hojjetu sana fakkaachuun dirqama ta'uun dirqama. Nama haaraa gara aartiitti fiduudhaaf deeggaruu keessatti garuu ogummaa keenyaan deeggaraa jirra. Fakkeenyaaf hojii manni hojjetaa irraati ilaaluu dandeessa namoota gara waltajjiitti fidu. Hangama kootiin amma kanaan duraatti walaloo fi yeedaloo ogummaa kuusansi bira litireecheraan yeedaloo illee shaakaluma keessan fide malee walaloodhaan ogummaa kanaan ijoollee sirbuu danda'an dandeettisaa qabaniif kan hin dandeenyes haa ta'u yeroo bira dhufu gorsee barreessaa fi turree hojii hojjetaa turre. Takkeenis akkasuma namoota qaree bira dhaabatee hojiin kee kun sirrii miti kanatu sirriidha uummata duratti salphachuu irra jedhamee hojii hojjetaa inni nuti itti hima. Kanaaf boris hojiin kun itti fufa. Kaayyoon keenya aartii Oromoo gara addunyaa jechuun akka biyya kanaatti yaadamee namni tokko tokko akka Oromiyaa akka biyya kanaa dabarsinee Afrikaadhaan dabarsinee akka addunyaatti deemsuu deemna. Sitani maa jechuun kun waanuma haqaati. Kaayyoon immoo kaayyoodha. Andu'a kaayyoof du'a ayyoon ajibsiisa. Isa kanaaf mul'anni keenya kana fakkaataa deeggarsa ijoolleef goonu immoo engadda birrii miliyoona 10 footoo kaasee post gooteerta. Post godhe ijoollee guddataa irra deeggaruudhaaf jechuudha. Takkeeno. Jalqaba garuu koomedii maalirra jira isa itti irraatuun keenyatti turana. Walumaa galatti aartiin keenya qaama adda addaa laallatamu tiree akka addunyaatti aartiin akkaataa itti guddatu qaba. Nuun garuu sochii gochaa jirru jira. Kan duriirra fooyya'aa deemaa jira. Garuu dhaabbatan qabu. Dhaabbatan qabu. Qaama olaanaa yookiin wanta sana irratti hojii kooti jedhee akka seektara tokkotti qabatee wanta sana guddisuudhaaf hojjetu hin qabu. Oromoon durumaa kaasee bara durii kaasee tattaaffii mataa isaatiin nama dhuunfaatu ba'ee ofii isaatiin aartiin Oromoo baay'inaan argitanitti yoo ta'e meeshaa qabsooti. Maaliif quuqama isaa ittiin ibsachuudhaaf silas aartiin taateewwan uummata keessaa fudhatee ba'aa waan ta'eef ittiin hojjetamaa dhufe malee qaamni aartii guddisuudhaaf
hojii kooti jedhee karooratti baafatee irratti hojjetu hin jiru. Dhaabbati kana irratti hojjetu hin jiru. Waajjirri kana irratti hojjetus hin jiru. Akkuma haasa'uun barbaachisaadha. Foormulaadhaaf kaa'amuu fi hojjechuun garaa gara beektaati. Maaliif deebii baay'ee qaba wanti kun. Deebii qaba jechuudha. Maaliif Oromoon yoo aartiin isaa guddate dhugaa waaqayyooti jechuudha. Akkuma sirrii waan Oromoon marti beekuu qabu. Sabni tokko dhimma siyaasaas, dhimma dinagdees, dhimma hawaasummaas, dhimma maalii hundi kan hoogganu aartiidha. Si galee? Lafa kee keessa boba'aan yoo ba'e boba'aa sana kan promoot godhee addunyaatti beeksisu aartiidha. Maaliif miidiyaan kun baname? Miidiyaan kun barbaa aartiiti. Aartiitu saba tokko ibsuu danda'a. Kanaaf fedhiitu bakka sanatti hin jiru jechuudha sadarkaa sanatti. Amma kakaa jira garuu Oromoon beekumsa qabu cimaan hayyuun nam bakka bakkatti amma mucaa Adaamaatti Oromoo Art Institution maal dhaabe sana nan galateeffadhan nama akkasii guddisa aartii Oromoo amma immoo maal fide taalentii shoo fide dandeettii ijoollee dandeettii qaban ani sittimu daddaraaroo dorgomiin jalqabne marsaa lammaffaa irratti dhaabne daddaraaroo sun eessa ga'ee hin jalqabe moo hin dhiise moo itti fufe kan jedhu itti addaan hin beekin anuu dursee tan finfinnee galee jechuudha. Waaqayyoon gargaaree kadhannaan kun dhagaame. Qaamni sana irratti hojjetu hin jiru. Kan biraa'oo, kan biyya warra biraa'oo. Maaliif fakkeenya fudhanna? Nama nuun gadi fakkeenya fudhanna beektaa yeroo baay'ee. Aartiin Habashaa kun kan Oromoon gadi. Si galee? Anumaaf jechuudha namni tokko anumaa wajjin nama 3-4 taanee kaane jechuudha. Dandeettii addaa nama sagalee addaa taalentii ta'an Oromiyaa keessaa gadi guuruun hin danda'ama. Ijoollee 100 gadi baasuun hin danda'ama. Nama dachaa 10 takkee caalu jechuudha. Eeyoon ibsa. Takkee ibsa kun Oromoo guutuu ibsa. Boroo ijoollee takkee mucaa takkeetu konfidensiidhaan ofitti amanamummaan ba'a. Warri beekna jedhus beekumsa hayyuu ta'an maal ta'anis aartii irratti hojjechaa jiran baay'inaan yoo argiteetta ta'e. Ittiin siyaasa uffachuu qofa miti aartiin. Si galee miti? Kanaafuu gama koomeediitiin yoo jette abbaan lataa fa'aa ture abbaan lataa lubbuu isaa rabbi jannataan akkanansiisu abbaan lataa olii gadi kol jedhee fiigee maal jedhee akkamitti hojjechiisu jechuudha. Namoota akka abbaa lataa akkamitti hojjetaa darbe beektaa lubbuun isaa akka aartii keessa walitti aansee sirbi dhufuurra sirba ta'uurra mitiire diraamaadhumaan isteejii tokko haguuguu hin dandeessu mitiire maal gochuu gidduu galchuu jechuudha akka foormulaatti akka bakka sana nuufa duuchuu akkasitti xiyyeeffannaan hin kennamneef nuuf isarraa akkasi nuun amma Finfinnee keessa hin jirru Oromoo keessa jirra malee. Si galee Oromoo keessa jirra Oromoon daangaa hanga daangaatti nu jaallata nus Oromoon jaallanna. Garuu wantoota biraa jira isa yeroo biraa asoof isana keessa jiru. Amma deeggarsa dhabnee artistiin Oromoo beektaa yeroo baay'ee as ba'u. Ani hin jedhu deeggarsa dhabnee hin jiru. Deeggarsa si yeroo hundumaa deeggarsa dhabnee jechuunis barbaachisaa miti. Aartiin sun deeggaramu takkeetu hin taane. Buzeetu hin taane aartiin sun deeggaramu. Ani bar fayyaadha miila qaba maal qabaanoo fiildii baay'eetu jira tapha kan biraa taphachuu nan danda'a. Nama waan ta'eef sammuun qabatti yaaduu nan danda'a. Isumaan aartii sana hojjedhuun sammuunuma san walaloo sana uumeen bizinesii uumuu nan danda'an. Si galee? Kanaafuu walqixxeettaa ilaalamu. Aartiinis walqixxeettaa ilaalamu. Aartiifis xiyyeeffannaan akka kennamu. Namoota aartii kana guddisuuf immoo sochii goggochaa jiran immoo Oromoon galateeffachuu qaba bira dhaabbachuu qaba. Yeroo darbe walgahii aartistoota irratti waan tokkoon kaasee beektaa? Oromoon marti dhaga'uu qaba. Ispoortiidhaaf birriitu sassaabama qonnaan bulaa Oromoorra. Uummata Oromoo guutuurra. Kan gibiraa duukaa jechuudha. Ispoortiidhaaf hin sassaabamu. Fannoo diimaadhaaf hin sassaabamu. Sababa adda addaatiin hin sassaabamu. Birrii 5 sassaabama. Uummanni Oromoo guutuun gibira kaffalu birrii 5 yoo walitti qabamu birrii meeqa ta'a Buzee? Oromoo guutuu miti kan gibira kaffalu. Waggaatti mootummaadha. Guddaadha argitee? Guddaadha. Ispoortii moo? Ichi ispoortii tuffachuuf miti ani. Ispoortiin addunyaa irratti nu beeksiseera. Itoophiyaa beeksiseera kabachiiseera. Ispoortii keessaa immoo sakami kan Oromoo kabachiise. Kan Itoophiyaa beeksise. Ispoortii fiigicha. Ispoortii ijoolleen keenya keessatti baay'atan. Kan immoo Oromummaaf eenyummaa Oromootiif immoo gatii olaanaa kaffale immoo aartiidha. Eebbisaa addunyaaf Usmaayyoo fa'aa argitee mangaagaa isaanii du'anii caccabanii kan isaan itti duran aartiidha. Aartiidhaan Oromummaan dagaagaa jira. Abbaan barbaade fuuldura taa'ee akkasuma jedha kan aartiidhaan Oromummaan ol ba'aa jira. Garuu aartiidhaaf immoo akkasumatu birrii 5 buusanii dhaloota meeqatu ittiin ba'a?
Waa'ee takkee dhiisaa takkee Buzeen dulloomaa jiru dulloomneera. Dhugaan sinitti hima. Aartiidhaafis akkasuma akkuma ispoortiidhaaf akkuma waan adda addaatiin godhu namnumti aartii kanaaf. Maaliif beektaa aartiin kunis jibba qabdi hin jibbus beektaa maaliif jibbu beektaa namatti duulti waan ta'eef jibbu. Dhugaadhaaf yeroo baay'ee falmite aartiin Oromoo waan ta'eef kanaaf deeggaruun barbaadanii dheetaa yaada. Akkuma waan biraatiin ajandaa godhaniitti uummata keenyarraa birrii fuudhan birrii lama miti birrii 10 Oromoon walitti fidaati ittiin giddugala aartii Oromoo tokko Finfinnee keessatti guddaa isaa hundeessaa ta'e gammachuudhaan fudhata. Yaada kana kaaseen ture dubbiin dheeresse gaa. Dheeressine gosa tokko sitti mabita. Diaspora tokkotu Ameerikaa dhufteeti biyya kanatti liiftii nama gaafatti. Jechuun nama tokkotu Buzee ta'u takkee ta'u kan nama biraa ta'u liiftii gaafatani. Jennaani fuutee bira geessee okay akkam hojiin akka maal fakkaata maal hojiin keeti? Komeediyaaniidha man artistiidha man beektan jechuudha. Okay si argeera jedhu YouTube immoo okay jettee kaateeti. Akka miree kilaaksii gochaa mana ijaarrattee inni ijaarre reefuu lafa naa kennaa kana ijaarre. Akkamittiin amma kana waan tokko hin qabdu jechuudha. Akkamittiin raawwa birrii miiliyoona 10 qabdu jechuudha. Otuma hoftu hin qabu jechuun nuti amma aartii kana hojjenna aartii kana guddisuudhaaf dhamaa jirra. Sorry biyyi kun baay'ee guddatte jechuudha. Biyyi kun baay'ee jijjiiramtee jirti jechuudha. Maal jechuu keessanii gaafa itti jedhee dhugaa soorrettiidha isheeni. Dhiyeessan komeediyaanii jettee waammaa jawabutti gaafate. Ameerikaatti biyya sanatti biyya guddateetti komeediyaanonni tooppiidha siigala. Pileenii mataa isaanii faa kan deemantu jira. Asitti immoo komeediyaanii. Anitu dhiyeessan komeediyaanii jettee waamtee jedhanii asitti hiyyummaa miti nuti immoo kan hojjetaa jiru. Waan aartiin dukkatti jibbamuuf waan nuti akka warra kaanii eessa deddeemnee doomdatti hin barbaadamne sitti hima. We always talk about what the fact is. Our joke is about the fact. When disease comes, when war comes, when every politics is mixed together, when they do anything, something about on our people should be avoided. We speak the truth, we stand for the truth. By the truth, by the truth. Okay. Afaan Oromoo. Dhugaa hojjenna. Dubbii isaatti si dabalata. Nuun beektaa ganda hin qabnu. Gandi keenya walii gala Oromiyaadha. Ganda yoo inni immoo tarii bakka itti dhalanne sana caalaatti ijoollee haadhoon keenya uummati keenya dhiigi keenya anamma Finfinnee kanaati bee ammaaf ari'amaa deemaa turanii bee eessatti fi gara Shaashimannee faatti beektaa Arsii faa yeroo baay'ee iddoo gara ganda hin qabu garee hin qabu haquma haasawutu fanxoo fayyisa bitee deebisee dhugaa isuma dubbachaa jira garee hin qabu ganda hin qabu. Qulqullummaadhuma jechuudha wanti akkasuma nuu kenname waaquma nuu kenna. Amma dhugaa rabbi haasa'uudhaaf jechuudha ana caala Buzeen iccitii masaallee nuffatu. Yeroo isin jedhu qulqullummaadhuma isaa fuulaa jechuudha waan nuun hojjennu. Gaafa akkasii wayya. Addunyaa kanarratti immoo tokko kaanii torban tokko fakkeessuu si barbaachifti beektaa. Fakkeessin. Danda'amu ittiin uumamne taana. Kaaraakterii kun geddeeru malee. Kaaraakterii waaqni si kennee jira. Oromoon akkam beektaa. Jaarsa tokkotu takkee nu waameetu nama guddaadha beektaa. Hayyuu Oromoo baay'ee jira. Hayyuun bara yuunivarsiitii galuu qofa sanatti fakkaata. Hayyummaan. Waaw. Hayyummaan barbaadanii waaqayyooti. Beekaa beekumsi gargari. Cireen kee Oromoodha jedhe. Cireen kee Oromoodha. Laaqanni kee Oromoodha. Dubbiin kee Oromoodha. Hojiin kee Oromoodha jedhe. Na ajaa'ibdi dubbiin kun. Ganami kee Oromoodha guyyaa. Dhugaa rabbiiti. Cireen kee Oromoodha. Laaqanni kee Oromoodha. Haasaan kee Oromoodha. Jiruun kee Oromoodha jechuun Oromoon maaliin beekama? Si galee dhugaadhaan beekama. Haqaan beekama. Qulqullummaan beekama. Si galee kuni beektaa ollaarraa sin dhaalu al tokko nami keenya keessa beektaa Oromoon kunis yeroo sin jedhu miliyoonii 50 guutuun qulqulluudhuma hunduma jannata gala sin jechuuf otoo hin taane amalli ollaarraa namatti dabartus jirti waan ta'eef ishee hin dandeenye. Kanaaf walumaa galatti gara aartiitti gaafa dhufnu aartii guddisuudhaaf nuun tarkaanfii tokko immoo deemaa jirra. Magaalaa Finfinnee keessatti baandii hundeessineerra. Baandii hundeessine sana keessatti ijoollee dandeettii qaban ciccimoo ulaagaan keenya amma sanii beektaan kanaaf Buzee amaluu qabnu kan biramustu isteejiin gaafa qophaa'u waltajjiin gaafa qophaa'u waltajjicha Buzee bareecha moo daraartuu bareecha moo eenyu bareecha akkami eenyudha uummaticha kan gammachiisee buudha malee
ati hiriyaa kooti, ati maaloo kooti, ati maaloo kooti. Isa jedhan keessa jiru jechuudha. Oromiyaa guutuu bakka nama ciccimaa waaqayyoo cimaadha jedhee nutti mul'ise hundeessinee magaalaa Finfinnee keessatti eeyyama seera qabeessa baafannee Chapa piteri kabanne. Maqaa nuti hin jira. Abichu. Bandi abichu. Amma miti si galee kan hundeeffame. Jala bultii irreechaati. Irreechi dhufu yeroo gahu namoota karaa seensa karaa aloo karaa galan sana mara namni achirra galu marti nyaatee dhugee yeroo sana rakkisaa ture irreechaa fi manni nyaataa sin cufama waan adda addaa waan ta'eef gaafa Oromoon dhufu hin cufamti beektaa Finfinnee. Kanaaf daabboo bishaan waan adda addaa koreen qindeessu jira. Namoota jajjaboo sabboontota karaa ijoollee keenya laga xaafoo fi gamana ijoollee abbaadhootu jira. Isaan waliin taane achuma ammaaf nu hundeessinu jennee mari'annee. Sanumarraa kaatanii hundeessanii. Baandiin kun hundeeffamee eeyyama seera qabeessa argatee sochii baay'ee gurguddaa deemee gidduutti koronaan dhufe. Dhaabbate. Badaan fayyaadha waan ta'eef ammasitti waan hojjetu hojjechaa koronaa booddee walitti deebine. Kanaafuu gaheen keessan gaasinis artii keessatti guddaadha jechuudha. Isin jalaas ijoollee baasaa jirtu kan barbaachisu immoo isumadha wanta ta'eef baay'ee bareedaadha. Mee gaama gaafii tokkotu jira. Eenyurraa jalqaba? Tokkuma ishii fudhadhu bakka. Ita baakee wallaaleen ita baakee wallaaleen isa kan laga kotiin fudhadha. Hin dubbisiin. Hin dubbisu malee kan bareedi jiru. Banadhuuti waan inni jedhu waan ati ofii kee fudhadhuuti takkeetiin hubachiisi. Takkee hubachiisi amma. Afaan hin jenne takkeetiin hubachiisi wanticha jechuudha. Ittiin argisiisi. Ati immoo maal akka inni jechuu barbaade egaa hubattee deebistaafi jechuudha. Maxi. Baratu kan Maxi tu jetteeti. Okay, tokkuma. Yaali. Sagalee yaali. Oromummaa. Xiyyeetti namoonni wantichi akkasitti hojjetu. No. Sa'aatiin kee dhumeetti. Wal qabach. Deebistu? Bishaan. Dhiisii bakka. Achumatti qabadhu. Siin deebine. Naan deebine. Ayi waa'ee nama gaddisiisa. Itti fufi. Hubachiisa. Ayi ani immoo hubachiisu. Akka argattu nol qabatte. Nan dadhaa jira maal na yaadatu mutodi. Jechuun ta'anii weellisaa shubbistootaa fi miidiyaa laalu ta'anii kubbaa laalu koomeedii laalu tole atileetii sirba shubbisa laalu faarfannaa. Takkee yeroon kee dhumaa jira. Sirriitti si hubachiisee jira. Wallee barreessanii sirbu. Sa'aatiin keessaan dhume. Takkee garuu sirriitti si hubachiisee ture. Kan keetullee xiqqoo. Sirba jedheen ture. Sirba jedheera. Sirba jetteetta garuu walumaa galatti deebisa. Deebisa.
walumaa galatti gaa aartiin itti fakkaata. Aartii. Gosa garaa garaa. Walumaa galatti jechuudha. Shubbisa fakkaata. Inni fiigicha agarsiiste? Laal shubbisa shawaa fakkaata dhiiste shawaa. Tokko kaanee itti fakkaata. Barreeffamni jira. Waan baay'eetiin jedha. Sirbuun jira. Walumaa galatti aartii itti agarsiiseera taati. Garuu kan kee Anti jijjiiree bara akka birii barii fidanii ani immoo haamsaa sirbuu barreessuu maal jedhe. kanaaf kan kee Anko chayii dha take walitti hidhatiinsa. Okay. Sigala amma fakkeenya chayin jechuun fakkeenya chayinii wanta tokkodha tokkotti darbaa walitti dhufeenyii fi chayin the chain means no. Watteeftaa jechuudha. Jalqaba yeroo jalqabe akkasitti maal gaafa jedhe wanta wal harkisu wayii wal qabatee jiru. Akkasumatti fakkaatee ture. Kanaafuu garuu hundaafuu gaasillachuu hin arganne. Garuu anti si gadheera. Ati xiqqooti sitti maaskii fa'aa jechaa ture inni gaasillachuu hin arganne jechuudha. Mee amma xiqqoo beemmata bashannansiisnu waa muraasa jedha. Wayyaa koronaa marmartee mana ol nu keessee. Wayyaa koronaa marmartee mana ol nu keessee. Maal meediinummaan akkanaa dafdhuumi akka surree chaayinaa yaa koronaa. Chaayinaan qofaatee addunyaa faaltee. Ofiis miidhamtee teessee ilaaltee seera rabbiillee guudagattee waan gaarii dhiiftee ilbiisa nyaattee qotiyyoo hoolaa dhiiftee re'eedhaa fuutee qaltee qorkitee lafee re'ee lafee sareedhaa wayyaa koronaa. Sittulfaate miti? Asaan hundisaa. Nattulfaate qofeetta qoymi alkoolii kana malakkee lama dha namichi. Deebboo lama alkoolii dibatu gidduutti. Koronaan dhumuudha mannaa maaksii godhachuu wayyaa godhadhaabbe obula gannee waaqa komannaare. Koronaan du'uudha mannaa harka dhiqachuu wayyaa dhiqadhaabbe obgatanii waaqa komasuure. Maaksii dhiisanii ba'uunii dhibee hamaarra nama buusaa. Afaanii funyaan cufannaa nama tafuura nutti baasaa. Yaahoo maaluma ta'u. Itti maa'ollees namni ooluun dhaga'u. Yaahoo maaluma ta'u. Itti maa'ollees namni ooluun dhaga'u. Koronaan dhumuudha mannaa harka dhiqachuu wayyaa dhiqadhaabbe obgatanii waaqa komatuure. Obgatanii waaqa komatu waan ta'e koronaa akkasuma. Kanaafuu namni hundi of eeggachuu qaba. Sirriitti. Ergaa keetii himi uummatatti. Ergaan koo amma sirboonni amma qophaa'an lafa taa'aa jiran kan immoo bor qilleensarra ooluu kan mandariina adamii wajjiniin hojjennee seenaa stuudiyoo asumaan teenkiyuu jedha Zaagir Abdallaa asumaan okaashiinis teenkiyuu jechuu barbaada. Sirbi sun odaa elektirooniks kan boleetti argamu isaanis teenkiyuu jechuun barbaada. Sirbi sun bor gadhiifama. Amma gaa'isa ilaalla FBI irratti sirba dhufu jechuudha. Buzeefi FIB irraa. FIB jennee FIB irraan Buzeen isin sirbaachuu dhiyootti. Kanaaf nu eeggadha. YouTube'dhaan immoo Abrahaam Raya Studio gadhiisa. YouTube keenyas nus qabna garuu obbolaa waliitii walii yaadu tokkummaa keenya ibsuudhaaf waan hojjenne walii ilaalan takkitti hojjenna. Kanaafuu nu eeggadhaadha. Buzee kana fide. FIB neegi ni dhufna FIB nu eegi. YouTube FIB nu eegi. Twitter FIB nu eegi. Instagram FIB nu eegi. Buzeefi Takkee FIB irraan eegi. Chap. Kanaafuu kana fiddee dhufaa jirta jechuudha. Ani ergaan dabarfachuu barbaadu guddaadha. Baga carraa na yaadachiiste waan guddaan dagadhee olee Buzee ko. Ilaa yaa uummata keenya namoota fakkeenya ta'an galateeffachuun barbaachisaadha sii galee. Waa'ee koronaa gaafa kaasnu ergi dhibeen kun haalli rakkisaan kun dhufe namoonni immoo hojii guyyaa guyyaatti harkaa gara afaaniitti jiraatanii rakkoo keessa jiran baay'eetu jira. Carraa kanaan nuun guyyaa 4 fi guyyaa 5 fi karaarra turree dhufne.
namicha abbaa qabeenyaa tokkotu kan Waaqayyoo eebbise duruma har'a miti waggaa 8 erga barreeti namni kun yeroo rakkoof yeroo akkasii namoota gargaaruudhaan beekama obbo Kaffaalee Gaarii jedhama. Kaffaalee Gaarii Waacoo Dabaloo jedhama. Fichisiisaa fi raabsaa qorichaati. Akaakayyuunsaa goota Waacoo Dabaloo goota. Sanyii magootaa keessaa goonni dhalate. Kanaafuu yeroo darbee namoota 700 midhaan nyaataa kiiloo 15 miti bishee kiiloo 10 fa'aa maarraa miti guyyaa lama nyaatanii sadaffaa gabu bulanatu hin taane saggoorra kakkaatanii kiiloogiraama 50 achi sana qofa immoo miti sarara nyaatan qofatu hin taane boriifis har'a nyaachuu qofa osoo hin taane sanyii filatamaa qonnaan bulaan keenya facaafachuus qaba hojjetachuu qaba jedhee nama 2000 immoo sanyii filatamaa kana godhee utuu jiruu akka carraa immoo nuu bilbile waggaa 4 ta'eera immoo erga wal agarree eessa jirti ijoolleen kun yeroo akkasii akkam taati ilaanuusituu miidhamaa jirra ta'e jechuudha eessa jirti ijoolleen kun akkamitti jirti yeroo kana hojiin hon jiru jechuudhaan nuu bilbilaan wal argine achi immoo maaliif montaarboo fe'attanii uummata keenya dhaqxanii uummati keenya of dagachaa jira fakkeenyaaf godina Wallagga Lixaa Gimbiirraa kaasee amma Jaarsootti kan inni hojjetame marsaan itti aanutti fufaa neetworkiin irraa citee ture haala rakkisaa keessa jira uummanni kuni namoonni baay'een baadiyyaa jiran maaloon dhageenye kanaafuu dhaqxanii isini hubannoo uumaa isinii fizigaa waan ittiin yeroo hamtuu kana dabartanii jechuudha. Haqa namaa yeroo hamtuu namoota baay'ee barsiisa waan ta'eef jechuudha. Hojii fakkeenyummaati waan ta'eef nuufis waan mana keessaa ittiin jiruu keenya geggeeffannu nuu bitee baasii guddaa qarshii guddaa baasuudhaan sangoota 3 qaluudhaan namni dhaqee seera koronaa utuu hin cabsin eegee nyaatee ba'a tola akkasumatti kana qofa immoo osoo hin taane uummataaf hubannoo kennuudhaaf Gimbiirraa hanga Jaarsootti hubannoo uumaa turre akka carraa viidiyoon isaas maal ni jira namni kun goota jechuudha. Kana yeroo jennu dureessuun qabeenya qofa qabaachuun qabeessa nama hin godhu. Sammuus qabaachuu qabda. Namni dureessi kan onnee qabu akkas uummataaf waan qabu irraati fuudhee baadiyyaa san gochuudha. Baadiyyaadhaa magaalaa Finfinnee yuutuubii qabna feesbuuka qabna maal qabna. Baadiyyaa gara Wallaggaa gara Harargee gara Arsii gara Jimmaa baadiyyaa walakkaa godhattee ilaalte uummanni keenya akkuma isaa durii walammateetu waan nyaatus maanaaf rakkata. Nama kana dhannee awareness akka laannuuf nuuf gireetii laate hojjechiisuun nuun qarshii nu kafalamu miti. Dhugaa onnee keenya keessa jirutu jira waan ta'eef. Kanaaf iyyuu hojiin fakkeenyummaa kun itti fufuu qaba. Bakka garaa garaattis uummanni keenya wal gargaaraa jira bakka adda addaatti namoonni biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis achuma keessa immoo barri kun hin dabarti beektaa yeroon kun hin dabarti namni har'a xiqqaa fakkaatu bor guddaa ta'a si galee kanarra dhabe bor argata namoonni ati ollaa keetii amma namni ollaa keenyas jira namoonni nuun gadi hiyyeessi nuun gadi jira waanuma qabnu zayituma ishee bitanneerraa dhugaadha of jajuuf utuu hin taane nullee gochaa jirra zayituma liitirii 5 yoo bitatte namni liitirii takka immoo bitanne jira taanaan yoo du'i dhufes wal faana fudhadhu hammeenya sanas waan qabdu kenni daakuu mana keessaa qabda taanaan nama mooraa kee keessa jiru siin gadiitu jira beektaa kanaafi sanas kenni kennuun qabaataniif miti baay'ee qabaataniif miti waanuma qabdurraa kennu Oromoon marti bakka jirutti wal cina dhaabbatee wal gargaaree jennaan yeroon hamtuu kun hin dabarti wal cina dhaabbachuun immoo daakuu walii kennuuf zayitii walii kennuuf qofa miti daangaa hanga daangaatti bakki Oromoon tokko bakka tokko madaa'e madaan isaa bakka biraatti kulkuluu qaba. Inni bakka tokko waraaname inni bakka biraa dhukkubuu qaba. Oromoon martuu Oromoodha. Dhiiga addaan qooduu hin dandeessu. Siyaasii Oromoo adda baasuu hin danda'u. Kanaafuu wal cina dhaabbachuun aadaa keenya nuuf haa ta'u Oromoon jabaadhaa ulfaadhaa bakkuma jirtanitti rabbii koronaa irraa sinaa eegu. Daraartuun sirriin gallaan himaa. Ya daraartuu miidhagduu kee ya daraartuu yaa shaffaayidii keessaa. Babbareeddee fuula iskiriinii teessaa. Babbareeddee nu lamaan gidduu teessaa. Yeroo geesse. Nagana. Tole gaa daawwattoota keenya turtii Takkee fi Buzee waliin taasisne asuma irratti goolabne irraa akka itti bashannantan akka barnoota gaarii irraa argattan abdii guddaa qabna. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashee gama ogeessa kaameraadhaan Toomaas Ingidaa waliin turre Buzeefi Takkeeni guddaa galatoomaa. Nagaatti.